Itoophiyaa keessatti qaala'insi jireenyaa garmalee dabaluun gabaafametti jira. Gareen TPLF lola marsaa lammaffaa labsuuf qophiirra akka jiran gabaafame. Iraan buufata waraanaa USA Kuwait keessatti argamu irratti haleellaa misaa'ilaa pilaastikii fi diroonii roobsuun ishee gabaafameera. USA'n haleellaa Iraan irratti raawwachuuf buufata waraanaa Biriteen akka fayyadamtu hayyama argachuun gabaafameera. Baasii waraanaa Ameerikaa fi Iraan doolaraa biliyoona 37.5 qaqqabuun immoo gabaafameeti jira. Shamarka funee kabajamtootaa fi hordoftoota JMN irraa oduu galgala kana qindeeffadhe simbarangaa kunneen hangafoota oduu keenyaa galgala kanaati. Amma immoo gara bal'inaan qindeeffadhetti sin dabarsa. Turtiin keessan nu faana ta'u. Itoophiyaatti qaala'insi jireenyaa dabaluun hammaataa akka dhufe gabaafameera. Itoophiyaatti qaala'insi gatii kana waggaa 13.9 akka dabale gabaafame. Biyyattii keessatti qaala'insi jireenyaa wayita mootummaan gadi bu'ee jira jedhu irratti immoo daran hammaatuun gatii midhaanii dabalaa jiraachuu ragaa mul'iseeti jira. Giddu galli hamma qaala'insa gatii waggaa Itoophiyaa ji'a caamsaa bara baajataa bara 2018 keessa ol ka'uun isaa dhibbantaa 13.9 ga'uu isaa gabaasa tajaajila istaatiksii Itoophiyaa ifoomseeti jira. Gatiin midhaan nyaataa hedduu ol ka'uudhaan ammoo qaala'insa jireenyaa daran akka dabaluuf sababa guddaa ta'ee jiraachuus himameera. Tajaajilli istaatiksii Itoophiyaa akka jedhutti qaala'insi gatii kun immoo ji'a darbee keessatti dhibbantaa 11.7 bakka ture irraa ammoo gara dhibbantaa 13.4tti ol ka'uu isaa bara baajataa bara 2017 keessa ji'a caamsaa keessatti immoo dhibbantaa 14.4 kan ture irraa gadi bu'ee jiraachuus immoo himameeti jira. Itoophiyaa keessatti qaala'insi kun ji'a irraa gara ji'atti immoo dhibbantaa 1.7tiin ol ka'aa jiraachuu isaa kunis immoo kan ibsamee hogguu ta'uu bara darbeen immoo dhibbantaa walakkaa keessatti dhibbantaa 0.2 ta'uu isaa himameeti jira. Itoophiyaatti jijjiirama dhibbantaa waggaa qaala'insa jireenyaa biyyattii keessatti ji'a caamsaa bara baajataa bara 2018 keessaa dhibbantaa 13.4 gahee jiraachuu isaa himameeti jira. Mootummaan gama isaatiin immoo ibsa yeroo garaagaraa kennee tureen immoo qaala'insa jireenyaa gadi bu'aa jiru himuu isaatiin ni yaada. Gareen TPLF lola marsaa lammaffaaf labsuuf qophiirra akka jiran gabaafameera. Gareen TPLF Itoophiyaa wajjin ta'uudhaan lola marsaa lammaffaa biyya irratti labsuuf deemaa akka jirtu gabaafameera. TPLF humnoota mootummaa Itoophiyaa akka diinatti ilaalu waliigaltee tumsaa waaraa tolfattee akka jiru himameeti jira. Kaaba Itoophiyaatti waraanni deebi'ee eegalee sodaa jedhuun yeroo dabalaa dhufetti immoo TPLF humnoota garaagaraa wajjin tokkummaan tolfachuu beeksaniiti jiru. Tigraayitti bulchiinsi yeroo ammaa muummichi ministeera Abiyyi Ahmad muudame kun immoo diiguun aangoo kan qabate TPLF yaaddoo waraanaa mootummaa federaalaa itti gagga'amuu fi ibsuudhaan kan qolachuuf jechuun humnoota alaa dabalatee humnoota garaagaraa wajjin tokkummaa tolfachuu ibseeti jira. Dhaabni TPLF kana kan beekse karaa geggeessaa dhaabbatichaa TPLF Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el yoo ta'u qaamoleen inni tokkummaa waliin tolfate kan biyya alaa hammaachuuf dhiisuu isaa wanti ibsee akka hin jirretti gabaafame. Dabratsiyoon qaamoleen kaayyoo wal fakkaataa qabaniif immoo diina mootummaa Itoophiyaa lolaa jiru jedhanii walii wal ta'insaan tolfachuu isaa taasisuu kan beeksise akka hin taane yoo ta'u walgahii magaalaa Maqaleetti gaafa adoolessa 19 bara 2026 geggeeffame irratti Dabratsiyoon mootummaa federaalaa kana booda humnoota Tigraay qofa osoo hin taane humnoota TPLF wajjin wal ta'innaan akka ta'es immoo dubbatetti jira. TPLF qaamolee mootummaa akka yaaddootti ilaalu jedheef immoo wajjin wal ta'iinsa tolfate kanneen eenyuufaa akka ta'e immoo hin ibsamne. TPLF irra deddeebiin immoo mootummaan federaalaa waliigaltee Piriitooriyaalii cabseera jechuun himataa kan ture yoo ta'u immoo hawaasa idil addunyaa akka gidduu seenu jechaa turus immoo ni yaadatama. Mootummaan federaalaa ammoo TPLF Eertiraa dabalatee humnoota farra nageenyaa biyya tanaa waliin tokkummaa godhatee waraana banuuf qophiirra akka jiru dubbateeti jira. Maddi BBC Afaan Oromooti.
Iraan buufata waraanaa USA Kuwait keessatti argamu irratti haleellaa misaa'ilaa pilaastikii fi diroonii banuun gabaafamee jira. Haleellaa wal duraa duubaan ajajni jiddugaleessaa Ameerikaa dhaabbilee waraanaa Iraan irratti raawwate hordofuudhaan Iraan ammoo buufata waraanaa Ameerikaa Kuwait keessa jiru irratti haleellaa misaa'ilaa pilaastikii fi diroonii haaraa gaggeessuun ishee gabaafameera. Koneen eegdota warraaqsaa Islaamaa Iraan buufata waraanaa Ameerikaa ijoo Kuwait keessa jiran buufataalee qilleensaa kaampii Arfijii kan jedhamu Salaamee fi Ahmad Aljabar irratti xiyyeeffachuu ishee ibsamee jira. Misaa'iloonni fi dirooniiwwan Iraan warshaalee humna elektirikii Kuwaitii fi warshaa gidduu bishaanii galaanaa gara bishaan dhugaatiitti qulqulluutti jijjiiru irratti miidhaa guddaa gaggeessee akka jirus gabaafame. Sirnoonni ittisa qilleensaa Kuwait misaa'ilaa fi diroonii samitti dhukaafameen addaan kutuuf irraa deddeebiin immoo haleellaa yeroo bananitti immoo magaalattiitti dho'insi guddaan raafamee jira. Haleellaan Kuwait kun immoo qofa osoo hin taane Bahareen, Joordaanii fi Iraaq kan hammate yoo ta'u gatiin boba'aa addunyaa yeroo tokkotti dabaluu fi Star of Hormuz cufamuu isaa akka danda'u yaaddoo uumee jira. Wal dhabdeen naannichaa gara wal dhabdee waraana gidduutti guddataa kan jiru yoo ta'u immoo Ameerikaa fi Iraan haloo ba'uun naannichaa balaa hamaa keessatti akka dhiibaa jiran immoo gabaafameera. USA'n haleellaa Iraan irratti raawwachuuf buufata waraanaa Biriteen akka fayyadamtu hayyama argachuun gabaafame. Muummichi ministeera haaraa UK Ameerikaan buufata waraanaa Biriteen Iraan irratti haleellaa raawwachuuf akka fayyadamtu hayyama kennuu isaanii ibsamee jira. Murteen kun immoo wal dhabdee Iraan waliin deemaa jiru wal qabate waraanni Ameerikaa bakka waraanaa UK keessatti akka fayyadamu karra saaqee akka jirus gabaafameera. Itti dabaluudhaan immoo hayyamni kun tumsa waraanaa walitti dhiyeenya London fi Washington jidduutti jiddu galeessaa kan shororkeessummaa fi wal dhabdeedhaan guutamee kan calaqqisiisu ta'uu ibsamee jira. Qondaaltonni Biriteen hojiiwwan waraanaa kun immoo guutumatti ittisaa ta'uu isaa kan dubbatan yoo ta'u waa'ee bal'ina hayyama kanaa yookaan immoo buufata waraanaa adda dhimmicha keessa jiru bal'inaan ibsuu didanitti jiru. Waraanni jiddu galeessaa baasii waraanaa Ameerikaa fi Iraan doolaara biliyoona 37.5 qaqqabuun gabaafameera. Ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Ameerikaa Pent Hegastiin akka beeksetti waraanni Iraan waliin gaggeeffamaa jiru hanga ammatti Ameerikaan doolaara biliyoona 37.5 baasee akka jirus gabaafame. Kunis immoo tilmaamaan baatii caamsaa irra doolaara biliyoona 3 dabalee akka jirus gabaafameera. Garaagarummaa fi gaafii baajataa Pent Hegastiin akka jedhanitti immoo koreen baajataa seeneetii irratti baajataa dabalataa doolaara biliyoona 87 gaafachuun gabaafameera. Baajata kana irratti immoo doolaarri biliyoona 67 waraana jiddu galeessaaf kan oolu yoo ta'u immoo baajanni kun immoo ragga'uudhaan baate immoo leenjii kaffaltii waraanaa fi meeshaa guutuu rakkisaa ta'es akka jiru himamee jira. Mormiin paartii Dimokiraataa miseensonni Dimokiraatii gaafii kana jabeessanii mormanitti jiru. Yeroo lamaaf immoo Ameerikaan rakkoo dinagdee keessa jiru irratti immoo bulchiinsa Tiraamp mallaqa daangaa hin qabne waraanaaf gaafachaa akka jiru qeeqaniiti jiru. Gabaasa dabalataatiin immoo White House bara baajataatti aanuuf Pentaagoniin gaafii doolaara tiriliyoona 1.5 dhiyeesseen immoo kunis immoo seenaa USA keessatti isa olaanaadhas jedhaniiru. Haleellaan Ameerikaa fi Iraan torban darbe irraa eegale haala nama yaaddessuu deebi'ee eegaluun isaa immoo ni yaadatama. Baasii waraanaa kun immoo dinagdee addunyaa irratti immoo dhiibbaa akkamii fida jettanii yaaddu? Ashaamar kafuun kabajamtootaa fi hordoftoota JMN irraa oduun galgala kanaaf qindeeffanne kana fakkaata hangama waan nu daawwattaniif nu hordoftaniif galata guddaa qabdan isinii jecha JMN subscribe like share gochuu yaada qabdan komentirra nuukaa yeroo gaarii qabaadhaa.